Daawwattoota keenya nageenyi badhaadha. Kam jirtu? Kun qophii sagantaa teenya tan sooraa jettu. Qophii teenya kaarraa irratti kabajamoo obbo Haayiluu Addunyaa qabadheen dhufee jira. Nu wajjin turtii akka gootan kabajaan isin affeerra. Obbo Haayiluu yaamicha keenya qeebaltanii asitti Nuubiyaa miidiyaa irratti marii wajjin godhuudhaaf dhiyaachuu keetiif guddaa galatoomii jenna. Galatooma jennas. Kallattumaan gara marii keenyaa seenna. Jidduu tana yaamicha gabayaa lagannaatu gaggeeffamaa ture. Yaamicha gabayaa lagannaa kun kaayyoo yaamicha kanaa maali? Galatooma kaayyoon lagannaan gabaa kun kan fashaluunsaa yeroo jalqabaaf miti. Kanaan dura marsaa sadan tokko fashalee ture waamanii turanii gabaa lagadhaa suuqii dhaqinaa walirraan bitiinaa nyaatinaan dhugiinaa sadarkaa jedhutti yaamanii marsaa sadii harkaa fashalee marshaa afreessoodha kan marsaa kanaa. Kaayyoonsaa yoo akkuma beekamu ajandaa wayyaaniiti. Ajandaa wayyaanii akkamitti jennaa ofii bakka qabbanaa jiraattee bakka tasgabbii qabu jiraattee Oromiyaa gubuudha jechuudha. Kanaan immoo Oromiyaa gubdee fardeen Oromiyaa keessaa yaabbattee 4 kiilootti deebitu kana horattee baandaa kana of jala hiriirsitee gara 4 kiilootti deebi'uu barbaadde jechuudha. So kanaaf qeerroo kaleessa wayyaaniitti karaa cufee wayyaanee biyyaa baase hooggansa jijjiiramaa wajjiniin taate ammas immoo baandaa maqaa qeerroo dhaatu fi baandaa faayidaa adda addaadhaan bitame kana yaabbattee 4 kiilootti deebite. Kaayyoon guddaan 4 kiilootti wayyaanee deebisuudha jechuudha. Kanaaf ajandaan kun ajandaa Oromoo waan hin taaneef marsaan tokkoffaan fashalee, ajandaan Oromoo waan hin taaneef lammaffaan fashalee, sadaffaan fashalee, afraffaan hin fashalee jechuudha. Oromoon quban qabu jechuudha. Waamamuu isaayyuu quban qabu. Namoonni kanaan duras qindeessaa turan, wayyaanee duukaa hojjechaa turan, wayyaanee waliin hojjechaa turan immoo to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii qulqullaa'aa jira. Erga isaan qabamanii to'annoo jala oolan immoo Oromoon gammachuu qaba. Bahaadhiyaa nagaa bahee hojii isaa dalagatu jira waan ta'eef kanaaf fashalee kaayyoon isaa wayyaanee deebisanii gara 4 kiilootti galchuuf kan xiyyeeffate ture. Ala ta'anii dimtsa wayyaaneenis waamee ture isa. Lagannaa qeerroo karaa cufeedhe karaa dimtsa wayyaanees waamamaa ture. Karaa OMNs waamamaa ture. Yaa alaabaa isaanii walitti fidanii wayyaanee wajjiniin lagannaa waamuuf yaalanii turanii dimtsa wayyaaneenis sagalee qeerroo ta'ee tajaajila kan jedhu dhaadannoo akkasii fadhagaa jirra waan ta'eef kaayyoon Oromoo keessa hin jiru dantaan Oromoo keessa hin jiru waan ta'eef fashale. Bareedaadha. Gara gaaffii lammeeffaatti deemna. Fashalaa'uun gabayaa lagannaan gabayaa kun maal garsiisa? Akkuma sila jedhe lagannaa gabaa kana keessa dantaan Oromoo hin jiru. Oromoon dantaa irraa hin qabu. Kaayyoon lagannaa gabaa kanas Oromoodha bu'aa ajandaa Oromoo hin qabu. Waan ajandaa Oromoo hin taane, waan Oromoo laallan, waan Oromoodhaaf bilisummaan finne gara gabrummaatti isa deebisu. Gabrummaa kaleessaatti isa deebisuudhaaf barbaadu, wayyaanee kaleessaatti deebisuudhaaf barbaadu. Waan kaayyeeffatee deeme waan ta'e ajandaa Oromoo waan hin taaneef fashalee jechaadha. Ajandaa baandaati. Baandaan dantaa dhuunfaaf jedhee bilisummaa Oromoo gurgure wayyaanee aangoo deebisuudhaaf wixxirfachaa jira jechaadha. Kanaaf waama lagannaa waama hiyyummaatti Oromoo hiyyummaatti deebisuuf diinagdee Oromoo balleessuuf magaala Oromoo gubuuf qabeenya Oromoo mancaasuuf kana kiyyeeffatee waan deemuuf Oromoon nagaa barbaada, tasgabbii barbaada, jireenyi isaa akka jijjiiramu barbaada, hiyyummaa keessaa bahuu barbaada, bilisummaa kana cimsachuu barbaada, bilisummaa amma argate kana immoo diinagdeen dabaluu barbaada, carraaqqatee jiruuf jireenya isaa jijjiirratee Oromiyaa badhaate, Itoophiyaa badhaate uumuudhaaf kaayyeeffatee hojjeta. Ajandaa isaa miti. Ajandaa isaa waan hin taane fashalee jira.
Kanaan dura bara qabsoo dhugaa irratti hundaa'e wayyaanee irratti geggeessaa ture karaa qindoomina qabu qabsaa'aa ture. Maaliif milkaa'e sun ajandaa Oromootu ture. Sirna nama nyaata ilmaan isaa biyyaa balleesse. Sirna nama nyaata ilmaan isaa kolaase. Sirna nama nyaata jiruuf jireenya isaa hiyyummaatti gadi deebise itti qabsaa'aa ture. Kanaaf milkaa'e sun amma garuu dantaan Oromoo keessa waan hin jirreef qeerroo forjiidii uumanii hattu sobdu kashlabbee kanaan qeerroo jedhan qeerroon dhugaa bilisummaa argate sana difendi godhe wayyaanee lammata akka ishiin ka'uu hin dandeenyetti awwaaleera waan ta'eef awwaala keessa wayyaanee baasuun barbaadu jedha. Kanaaf awwaala wayyaaneetti dhagaa dabaluu akka ishiin hin kaane taasisuu irratti hojjeta malee ajandaa Oromoo miti jechaadha. Qeerroon kana keessas hin qabu, hiriira kana keessas hin jiru. Dhimmoota baandaawwan harcaatuu saantima wayyaanirraa argatanii as erganiin immoo namoonni kana keessatti harka qaban immoo tokko tokkoon qabe naannoo isaa to'achaa jira jechaadha. Kanaaf fashale diinagdeensa akkuma kaleessa dheengadda itti fufee jira jechaadha. Takka waan duubatti deebi'es hin jiru. Ajandaas Oromoos miti. Oromoon olaantummaa seeraa mootummaan hin kabachiisuu hin dandeenye. Warra jiruuf jireenya keenya jeeqan kana adabatti nuuf haa godhu gaafachaa ture. Mootummaan tarkaanfii fudhateenis amma nagaadha jechaadha. Amma dubbiin jiru warra kana wajjiniin jaarsummaa taatanii warra kana nutti gadhiistu yoo ta'e gaafa sana sin lollaa'edha Oromoo. Kaabaa kibbaa bahaa dhiya. Gaafa sin jaarsummaa kana wajjin teessan gaafa sana sin garagallaa. Kanaaf amma tasgabbiin jira. Namoota qe'ee jeequudha barbaadan immoo dabarsee kennaa jira. Qabeenya namoonni ajaja baandaa fudhatanii magaalaa gubanis deebisee ijaarrachaa jira. Namoota qe'ee isaaniirraa buqqa'anis hirphaa jira. Jireenyatti deebisaa jira. Hammattummaa isaas immoo qabatamaan agarsiisaa jira jechaadha. Kanaaf ajandaan Oromoo waan keessa hin jirreef kan inni fashaluu danda'e jechaadha. Kaayyoon isaas kijiba ture. Namoonni kana keessatti hirmaatanis warra qeerroo kijiba hirmaachuudhaaf yaalanis karaa tokko tokko godhanis kijiba. Galma gaheeran isaan jedhanii odeessanis kijiba jechaadha. Soba adiidha waan ta'eef Oromoon ajandaa isaa waan hin taaneef kana keessaa fashale jechaadha. Duuba eega fashaluun isaa kun mirkanaa'e walumaan beena lagannaan jiru guutuu Oromiyaa keessatti uummanni jibbee fashaleessee jira. Akkuma silaa waatuu jette maaliif akka waan milkaa'etti kijibu warri silaa ergama baandaadhaatiin waan kana hojjetu kun akka isaanii milkaa'etti waan milkaa'in kana kijibanii maaf dhaadheeffatu? Madda bajataa qaba. Wayyaaniin Oromiyaa injeeksifnaa nagaan dhabsiifnaa kanaan immoo wal qabannee 4 kiilootti deebinannaa jettu bajata ramaddee qabdi. Bajatni sun oolmaan isaa maal fakkaata jettee gaaffii gaafachuun ishiin oolu jechaadha. Kanaaf dhimmi bajataa gabaasa barbaada. Milkaa'es milkaa'uu baates abbaan bajataa qarshii koo sana eessaan dhaqxe gaafachuun isaan oolu. Kanaaf maaltu ta'uu qaba jechaadha. Gabaasni sobaa kun immoo milkaa'eera kan jedhu sanatti dhaadheessanii bajata itti aanuufis immoo akka ramadamuufii danda'u. Wayyaaniin asii deemteetti waan ta'eef quban qabdu. Waanuma baandaan itti hime kana dhageessi. Wal gargaaraniis waamaa jiru dimtsi wayyaanii fi OMN waan ta'eef bajanni sun eessa oole jedhanii gaafachuunsa waan hin hafneef sanaaf immoo gabaasa sobaa kijiba fakkii biyya biraa irratti konkolaataa garagale kunoo garagalchinee jirra jedhanii mastaawwatii biyya ambaatti cabe biyya kaanitti cabe kunoo asitti akkas ta'edhanii karaa biyya biraatti akka uguramee jedhamee yaadamu sanaan immoo gabaasa sobaa wayyaaneef dhiyeeffatu jechaadha. Kanaaf tootaalii Oromiyaa keessas wayyaaneenis hin jirtu cheek waan ittiin gootu. Isaanis immoo biyya alaa jiru. Kanaaf gabaasa sobaan qaama isaan ergate sana gowwoomsu jechaadha. Gara gaaffii teenya tammaayyiitti dhufna.
maali wanni boruu fi iftaan dhimma lagannaa gabayaa kanarratti akkuma silaa reefatu jettee lagannaan tokkoffaan fashalee lammaffaan fashalee sadeeffaan fashalee wanni fashaleef dhimma Oromooti miti dantaan Oromoo keessan jirtu uummanni kana hubatee jira ammallee boruu fi iftaan maaltu ta'uu qaba dhimma lagannaa gabayaa kanarratti kan jettu wanni ati yaaddu. Barcumaa fi ulfina abbaatuuf jala baatee Oromoon yoo mammaaku amma warra kanaan dura dhaabilee siyaasaas ta'ee namoota aktiivistoota bebbeekamoo biyya keessa gaafa gale Oromoon bahee simate bilisoomni baga nagaan nu galtan jedheet kan biyya hambaa ture biyya galchee dhageettii guddaa kennee fi nami soomsu jedhee yaade deebi'anii misooma Oromootti gufuu ta'an akkuma gaafa simate bahee simate sanatti of harka amma deebisee tufe jechaadha. Abaaboo shanee silaa karaa booleen simatamte abaaboon simatamee erga simatamee biyya galee booda deebi'ee Oromoo irratti dhukaasee Oromoo ajjeesee Oromoo gubee maqee mancaasee Oromoo salphise Oromoon of keessaa tufee baasee tokkoon isaaniiti. Ammas warra aktiivistoota kana keessaa bebbeekamoon dhufanii warri gaafa dhugaan Oromoon qeerroon dhugaan bilisummaa walqixxummaaf qabsaa'aa turte dhageettii qaban biyya galanii nama fannisiisanii ani marfame jedhanii nama 97 ajjeesisanii Oromoon akka boqonnaan arganne assignment itti dabala hojii manee itti dabala akka jiruun isaan jijjiiramne uummata kana nuffisiisanii uummata kabajaan isaan simate uummanni akka deebi'ee isaan jibbu of taasisan harkaan of ajjeesan warri kun ammas lagannaa gabaa Oromoon faashina isaa tuffate faashina haaraa gaafata baramu Oromoon keenya qotee bulaan keenya amma faashina haaraa qabdu malattiin qabsoo geggeessan yoo qabaatan gadi baa aboo faashina nuun ittiin darbinee dalagnee darbine amma nutti hin deebisiina karaan cufnu hin jiru nuun amma hiyyummaatti karaa cufna misooma isaarra jiran hidha guddicha jalqabne kana xumurraa'edha. Ashaara magariisa kana lafa keenyatti Oromoo badhaa'e Oromiyaa badhaate dhalootatti aanu dhaalchifna hin dhaga'u jechuudha. Misooma isaarra jira hiyyummaa wajjiniin waldhaansoo qabaa jedhama. Hiyyummaa ofirraa mulqee darbachuu bilisummaa argate sana. Ijoollee isaatiif carraan hojii akkamitti akka uumamu malee magaala isaa gubuun barbaadu Oromoo. Maaliif magaala inni leecalloo qabu riisoorsii jiruun ijaarratee as gahe. Kanaaf bu'uuraalee misoomaa kan biraa barbaada malee bu'uuraalee misoomaa kan ofii qabu sana balleessee gabrummaa hiyyummaa gaditti deebi'u hin barbaadu. Kanaaf misooma isaa itti fufsiisaa jira jechuudha. Misooma jalqabe kana daran itti fufsiisee yeroo gabaabaa keessatti hiyyummaa keessaa akka bahu hojii qabate itti fufaa jira. Namoota qarshii baandaa fi wayyaaniin gadhiistu sanaan gowwamanii asiifas olii gadi fiigan immoo tokko lamaan of keessaa baasee kennaa jira jechuudha. Nagaaf tasgabbii koo hin jeeqtu jiruu koo hin gufachiistu jedhee tokko lamaan mootummaa wajjiniin caasaa mootummaa wajjiniin ta'eet dabarsee ofirraa kennaa jira wanta ta'eef kana cimsee itti fufaa jira. Nagaasa tasgabbiisaa eeggata hiyyummaa keessaa bahuudhaaf tattaafataa jira. Kanaaf milkaa'uu dhabe fuuldurattis milkaa'an warri kun faashina haaraan qabani waanuma kaleessarra deddeebi'u sanuu immoo wayyaanee deebisanii fiduudha. Wayyaaneen immoo lammata deebitee hin kaatu jechuudha. Sadarkaa kanatti Oromoon misooma isaa hojii isaa cimsee itti fufaa ashaara magariisaa kaa'eet hidha haaromsaa isaa xumureet biyya kana hiyyummaa keessaa baasuudhaaf kan inni carraaqaa jiru malee gurraan qabu isaaniif. Maajii irratti marii keenya walii galchuu dura baandaalee biyya alaa teessee maallaqa wayyaaneetii fi kanaan sobamtee injifannoo Oromoota argamte tana boodatti deebisuudhaa fi tokkummaa Oromoota magartee bilisummaa teenya fidde tana gufachiisaniif booda deebisuudhaaf carraaqaa jiraniif
biyya silaa qabsoo fi hojiin keessa jirtu osoo hin jiraatin biyya alaa ta'anii biyya keessatti hiyyummaa dagaagsuu irratti warra hojjechuudhaaf halkanii guyyaa irrii badhabu jiru kana dhaamsi maayii irratti dhaamtuuf yoo jiraate. Oromoo biyya alaa ta'anii Oromoo gabaa lagadhu karaa kiballeessi bu'uuraalee misoomaa mancaasi gubii jedhanii ofii jireenya ho'aa keessa jiraatanii Oromoo gadadootti deebisuun gonkuma isaaniif hin milkaa'u jechaadha. Maaliif Oromoon akkaataatti carraaqee jiruuf jireenya isaa sadarkaa kana gahee hin beeka. Bilisummaa argatees uummata Oromoo beeka jechaadha. Ofii biyya bilisa ta'anii biyya gargaarsa mootummaa faranjii jiraataa Oromoo carraaqatee mana ijaarrate immoo mana kee ofirratti gube yoo jedhamu Oromoon kana dhaga'u jechaadha. Yoomuu milkaan isaan kana. Kanaaf ragaa guddaan yaalii isaan tokko hanga afurii godhani ragaa guddaadha jechaadha. Ragaa guddaan marsaan tokkoffaa fashalee, lammaffaa fashalee, sadaffaa fashalee, afuraffaan fashalee hin jiru. Amma nagaa amma argate kana olaantummaa seeraa amma kabajamaa jiru kana cimsee mootummaan itti fufa. Uummannis kan gaafachaa jirutti olaantummaan seeraa haa kabajamu. Olaantummaan seeraa hin jiru taanaan jiruuf jireenyi koo fooyya'uu hin danda'u. Kanaaf immoo gahee olaanaa natu taphata. Eenyu na keessa taa'ee nagaa koo akka jeeqaa jiru, eenyu na keessa taa'ee qabeenya koo keessa barbadeessaa akka jiru anatu beeka waan ta'eef mootummaan na cinaa haa hiriiru, mootummaa cinas nus hiriirree warra nagaaf tasgabbii keenya jeeqaa jiru kana ofirraa adabatti uummannaadha kan jechaa jiru uummanni Oromoo. Kanaaf ajandaan isaanii kufaa deeme. Ajandaa kufaadha jalqabas kufaatii irratti kufaatii dabalanii salphina irratti salphina gonfataa deemuu jechaadha isaan. Oromoon kanaaf gurra hin qabu. Isaanis hin milkaa'an achi ta'anii goofandimii sassaabachuudhaaf isaaniif tajaajiluu danda'a ta'a. Gabaasa sobaa wayyaanitti dhiyeessanii bajata ta'anus ramachiifachuudhaaf isaaniif ta'uu mala. Garuu qabatamaa lafarratti waan Oromoo ajandaa Oromoon hin binne biyya kanarratti Oromiyaa keessatti abadan hin raawwatu jechuudha. Ajandaa Oromoo dantaa Oromoo keessa hin jirre hin raawwatu. Kanaaf fashalanii jechuudha. Gabaasni sobaa immoo amala isaaniiti. Kanaan dura maali ona akkasiirratti raayyaa mootummaa hanga kana hojiidhaan ala gooni qabeenya malleessee hammana boojinee jechuudha. Sobni aadaama isaaniiti beekamaa bara. Biyya alaa taa'ee injifannoo cululuqaa galmeessaa ture bara. Yaa'u tarkaanfii raayyaa ittisa biyya Itoophiyaa irratti fudhannee qabeenya hanga kana hojiidhaan ala nama hamma kana ajjeesne raayyaa hanga kana ajjeefne hanga kana boojine injifannoo cululuqaa galmeessinee jirra jedha jechaa ture. Waggaa 27 guutuu gaafa sana qeerroon gadi ba'ee isaanuu bilisa baasee jechaadha. Amma injifannoo cululuqaa isaan galmeessan raayyaa ittisa biyya isaan ajjeessan waggaa 27 keessatti yoo walitti hidhaate raayyaa ittisa biyya 2-3 ta'a jechaadha. Kanaaf gabaasni soba injifannoo soba galmeessuun aadaadhuma isaaniiti waan ta'eef kana uummanni sin beeka jechaadha. Ofii qabsaa'ee isaanis bilisa baasee biyya galchee malee isaantu bilisa uummata bilisa baasee miti. Kana waan bereef gabaasni kijibaa dhiyeessuun amaluma isaaniiti. Waggaa 27 keessattis kanuma hojjechaa turani ammas sanumatti jiru jechuudha. Sagantaa teenyaarraaf asumarra walii galchina obbo Haayiluu Addunyaa asin dhuftee mariin hojii godhuu keetiif guddaa galatoomi jenna. Daawwattoota keenya sagantaa teenyaarraa marii kabajamoo obbo Haayiluu Addunyaa wajjin goone asumarra raawwanna turtiin wajjin gootaniif guddaa galatooma. Sagantaa biraa irratti hanga wal agarru nagaan nu tura.